Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirto bole wanke nyabiya dunia targamtan. Bagana afjiratani ana bole sikesan mubeshaw. Bakkuma isin jirtanutti information adda warra maallaqa walirraa nyaate warra wal zollome warra binjaalenne godhe sundayyuu qabadheen isinii dhiyaachuudhaan beekama. Guyyaa hadhaa obboleetti keenya Ruqiyyaan haqa koonaa barbaade jettee kan isin dhufte obboleessi keenya Said Umar kanan suuraa isaa Facebook irratti maxxansee ture dhufee naa bilbilee kabajaan naanaasaa oole. Ani immoo Ruqiyyaa irra galchuudhaan lamman jira konferansiidhaan waliin haasofnee jirra. Kana keessatti wanni isin gaddisiisu jiraachuun hin mala. Isa kanaaf rabbiin dhiifama agaafatan giroo jiraati dhugaaf sobasaa adda baasaati koomentii irratti naa barreessa. Obboleettiin keenya dirhama 12,000 na nyaate jetti tunni kaa qabu dogoggoraan mana isaa waliin qabadheen wajjin jiraataa ture tun abbaa manaa biyyaa qabu jetti inni immoo lakkii bu'aan hin beeku akkuma nama tokkootti na waliin jiraataa turte malee isin ijaarsa qabdii ani ijaartiin qaba soba wanni kun jedhee morma meemee dhugaan kan rabbiiti mee haga dhumaatti dhaggeeffannee walitti deebina. Obboleetti akkam jirta? Obboleetti keenya Ruqiyyaa gochaan kee badaa gochaa fokkotaadha dhiifama naa godhi. Dubartiidha dhuguma miskiina haadha keenyaati obboleetti keenya yoo haadha keenya nu deesse taate iyyuu immoo hin gorfamti sii galee yoo siin balleessite. Jalqaba rabbii kee dhiifama gaafadhu ati araarama kadhadhu maaliifi nama kana wajjin utuu nikaa qabdu nikaa abbaa manaa keetii biyyaa ta'uu qabdu abbaa manaa kee jibbisi isaa jedhii jibbis waan hin taanetti galuuni baay'ee ulfaata mana qabattanii mana kireeffattanii jechuu keetiif rabbii kee kadhadhu haqa kee immoo mee akkaawuntii ergii badiidha. Egaa obboleewwan koo sagalee xiqqoon sin dhageesse daqiiqaa 10 wayi jira waliin dhaggeeffannee laayik godhaati. Obboleewwan keenya barnoota guddaa irraa barattu jedheen abdii qabaa viidiyoo guyyaa hadhaa kanatti barnoota guddaa irraa argattu si fayyada haga xumuraatti dhaggeeffadhu amma dhumaatti immoo koomentii wayiin barreessina xumuraa kaati eenyu sobaa eenyu dhugaa dubbata isa jedhu waliin addaan baafanna dhimma jalaa akkasitti niisu amma xumuraatti jechuudha amma haqni obboleettii keenyaa ba'u yookiin immoo haqni obboleessa keenya zolloomamee ba'u lamman jalaa keessaa tokko sobduudha waan jarri waliin falmanuuf waan jarri waliin jedhanu caqasaa sagalee kana immoo eeyyama jaraatii waraabame malee eeyyama jaraatii maxxanfamaa jira malee callifamee miti bara. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam Ruqiyyaa mubaarak yaan. Itti bareen nagaa jirta? Nagaa alhamdulillah. Maallaqa kana maal godhi jetteetti kenniti ati Said Umaritti. Said Umar jechuudha. Hin cufin irra seeneeraa hin cufin. Halo. Hello. Mubaaraku. Ruqiyyaan illee ni jirti. Ruqiyyaa maaliif itti kennite maallaqa kana ani hin beeku jedhe obboleessi keenya. Inni hin beeku jedhamti? Kunoo nagaa jira. Kanaafuu jechuudha namni jechuudha eenyumaafuu yoo taate rabbiin malee namni ragaan hin jiru beekte. Ayyee. Kanammoo yoo taate jechuudha ani qarallee hanga tokko kadhee hanga tokko kabajeeti maaliif itti kenna hojjette kanaaf inni wal barre tokko jenne ji'a lammaffaarraa wal barre. Ayyee ji'a lammaffaarraa wal barre. Ayyee ji'a lammaffaa bara meeqa? Ji'a lammaffaa bara 2021 kana jechuudha. Ayyee. Kan amma bira darbe. Ayyee dhagaa jira. Kana wal barre. Isa kana wal barre jennaan yeroo sanii dalagoo irrallee hin jiru. Ayyee. Akkuma nama tokko dhufee na haasa'ee jennaan inni okey jedhanii walii galle akkuma nama firanii jechuudha hatta hiikaa qaballee heerumeen qaba hiikeessin qaba nikaa qaba ofirraa hin buufne jedhee walii galle. Ayyee. Jennaan jechuudha rakkoo hin qabu abbeeran kiyyaayyuu mana shari'aa qaalii keessa hojjetaa barbaadeen sirraa buusuu danda'a yoo hin barbaadin immoo sirraa buusuu dandeettaa naan jedhe jennaanin okey jedheeni eegasi inni immoo aayidii fi jammaratu deebee qarshii 4,000 kuma sadii waliin ji'a lammaffaa mana qabne jechuudha waliin gallee. Ayyee. Waliin gallee jennaan kuma sadii seestarii siyaasii mucayyoo takkarraa fuudhee itti kennee jennaan kuma 500 baasee kiraa manaa kafaree. Ayyee. Kaan harkisaa taate ani ji'a lammaffaa bulii godhan dalagoo deeme. Qoya boleessuuf hitattu Said Umar. Baay'ee keessa hin jirtu gabaabsee haa ta'u. Ayyee. Yadeeffattee. Ayyee. Yadeeme jechuudha dalagoo deeme akkasumatti ture ji'a sadaffaa qarshii wayii namarraa qaba kuma 4. Ayyee. Qarshii kana biyya erguu hin barbaadu jennaan ijoolleen teenya hin jirti akkaawuntii ijoollee keenyatti lahaa galuu naan jedhe. Naan jedhee naan birrii kana fuutee balleessita. Ani birrii kana fuutee balleessita. Anaafati walitti dhufnaan jedhee.
Ayyee. Birri ati amaanaa jettee na bira kaa'atte ani nama amaanaa namaa nyaatu miti naan jedhe. Birrii meeqadha? Naan jedhee jennaan qarshii kuma afurii maqaa namaatu akkaawuntii mucichaa na bira jira amma jechuudha. Ayyee. Akkaawuntii mucaa biratti mucicatti goote. Ayyee. Naa ergita rakkoon qabu ayyee dubbadhu. Akkaawuntii illee si erga nama naageessillee hin jiratti erga jechuudha. Akka bira Qarshii kuma afur dirhama kuma afur amaanaa bira kaattee jechuudha. Amaanaa bira kaawwatte. Sana booddee hoo? Bira kaawwattee jennaan eegatti fiizan dalagaa naan jedhu okee dalagiin jedheen. Ayyee. Dalagadhuun jedheen ani jechuun akka nikaa hin hidhanne mana akka nama maatii tokkoon waliin jiraachaa jira beekte. Nikaa malee jiraataa turtan jechuudha. Nikaa malee jiraachaa ture dhugaa dubbachuuf jechuudha. Soba sobuun hin ta'u ayyee. Okee wallahi soba tokkitti itti makaan jiru okee naan jedhe diin fudhate eegatti deebee hukubii seeti. Ani jechuudha. Ayyee. Hukubii jedheenaan hukubii kan kuma shanii fudhadheenaan bakka dalaggoo na fidee hukubii guyyaa ji'a jaarsaa baasboora kuttee deebi'a. Ufuma bootaa dalaggoo na fidee birri hukubii fudhatte akkannii naan jedhe. Ayyee. Naan jedheenaan hin fudhannee jedhe wallahi fudhatte naan jedhe kuma sadii mucaa wayii wajjin na fidee fuudhee harkatti itti kenne. Ayyee. Kun amma kuma sadii fi kuma afurii kuma torbaa fi kuma afurii kuma 11. Awwalli kuma afurii. Awwalli kuma sadii kuma 6 kuma 10. Ayyee. Kuma 10 eegatti guyyaa tokko manatti kuma 500 kafeettariin kiraa manaas godhee itti kenne. Ayyee. Ani tokkos deebi'ee mucayyoo wayii dhalaba baasisee dhibbaa afurii fuuldee Rakkoo qaba obboleessu. Hiitaa jirti jechuudha mungkin. Ayyee obboleetti meemee gabaabsitee xumurteetta qarshii kuma 12 akkasitti sabatteetta. Arshii kiyya guutuu sumurii takkitti yoo isatti dabalee hin wallahi ka uffata godhee malee kan durri 500 yoo rakkatte wajjii godhuu hin jedhee malee uffata kun uffata isaa suuraa waliin ta'e uffata nuffisiisatee jedhe. Birri 500 ka wajjii godhudheen jira maazarii keessaa na ergi kuma hoodu. Ayyee hin cufin irraan galcha adaga'u. Obboleetti adaga'u irraan galcha hin cufin. Ayyee hordoftoota keenya akkuma falmiin akkuma itti jira inshallah haqa obboleettii keenya rabbi jedheen baafna. Kanarraa waa guddaa baranna hundi keenya iyyuu. Rakkoon qabu. Ayyee obboleettii keenya kan uffataa malee kan wacii isatti baafte malee jechuudha maallaqni kun. An wajjii isatti baase malee kan 500 kennee birri ji'a sadaffaa keessa kuma itti kennee 500 maazarii tooti ergi 100 jedheeni beengada ji'a tokkoffaa jedhu ji'a saddeettaffaa dalaggoo deemu inni immoo jeera deemu jechuudha shifrinnaa baratu hoodhu birri 500 jedheeni itti kennee kana malee kuma 12,000 yoo immoo sana umurii lakkitti irra kaa'e wallahi rabbi immoo siyaasa alatiin an agarsiisin jechuudha. Ayyee kanas dhaabbadhu atamma haadha manaa abbaa manaa keetii kanatti isaa jetteetu jechuudha. La isa dura dhiisan abbaa mana kooti. Nikaa yeroo immoo isaa waliin jiraattu nikaa buustetta? Nikaa hin buune itti meen jira nikaa hin buune naan abbeera kiyyaayyuu hojjeta shari'aa gadi beesi keessi. Kalas gurra namaattuun jabaata kun isin lammanuu badiidha. Ayyee obboleessa keenya deebii maalii qabda? Wanni kun dhugaadha moo soba Sayyid Umar? Galatoomi Mubaarak kenna maaliif ani wanni durallee si dhaggeeffataa tureef dubbii gala baandoo organii gala dhoorganii jette beektaa Oromoo yoo ta'e. Ayyee. Rasiida naasofnaa saniif sirratti dhiibbee siin dubbiin kiyya dhugaa jirtetti muufi. Ayyee. Michoon tun jechuudha. Dursumaa isiin niitii nama tokkooti. Ayyee. Anis nama ijaaratee qabu. Ayyee. Waliigalte waa'ee wal fuunaa fi walitti heerumnaa kana tasumallee hin qabnu takka jedhe. Tokko. Lammata akka namni mana ijaazaa na bira galu na bira galte malee akkuma ijoollee ta'anitti kafalataa turte malee. Ayyee. Wanni mallaqaan irraa fuudhee isii waan namni siin jettu kana garuu ani afaan kiyyaan hin jedhu. Ayyee. Kanaaf. Ati jaartii qabda jechuudha akkati jaartii qabdu beekte jechuudha. Ani jaartii qaba maatii qaba eenyuuf hin beekaa isillee hin beekti ijoollee mana galuutti hin beekti. Mutu beekadha kun maaruu. Mana kireeffatame jedhe kanarratti maal jettaati? Mana kireeffannee kan jettu. Mana dhagaa isiitti maa obboleessu. Ani mana isii dura mana ijaazaa qabaa ture. Osoo isii waliin barin dura. Ayyee. Akkuma isii ijoolleen birallee na bira galaa turan. Ayyee.
akkuma isii yoo abbaan barbaade mana jijjiiratu waan birooti ka barbaade jijjiirate ka barbaade taa'ee ka barbaade wajjin isiin karoorri isiin deemtuuf durumaayyuu karoora biraati. Karoorri kun harkaa badee jennaan inni amma maka balleessi kanaan kaate malee akka eenyu qarshii kana muluu namatti kennu. Mee yoo makiinni kana maal jette dhiisanii kaa irraa qabanuu namni kana mara dhugaa rabbi amanii itti kenna. Akka. Lammata immoo dalagaa hin qabu jettu kana ani dalagaa kamaal biyyaa ba'e dalagaa dhabe takka. Dalagataa jira. Akka nama tokkotti dalagatee jiraate nama waggaa 40 keessa jiraate isin jiraachisaa ture anaaf isin ka wal barre akkuma isin jetti jaatanii waggaa lammaffaa keessa. San dura isin jiraachisaa ture. Anaaf namni tokko beekta garuu dubartiin takka hin beektu takka wallaaltu jedhan dubartiin obboleetti teennallee miiteenallee kabajaa qabdi. Kuni karoorri isii yoo inni wahii qabaattee fakkeenya iji isiin irra buute yookiin immoo waan yaadde wahii qabaattee mikinaata kanaaf ani bakka hin barbaadu mana jijjiirachuu barbaadu yookiin gadhiisuuf ani as dhufee beeku bakka isaa fakkeenya. Mana mootuu durallee waan kafalaa ture ani mana gadhiisuu barbaada. Jennaan inni mana gadiin biitiin kafala dhuutaa jedhee nani ofii kiyyaa biraa deemee booda ofii isiitii ijoollee achi mana keessa jirtu warra bashte poolisii wal fidanii shortaa dirasii wal fidanii ijoolleedhaan poolisii dhaabaa dirasii wal fidanii poolisiin maalitti wal loltan jennaan inni nama argite himattee waan tokkitti waan qabatamaa irraa dhabanii ati yoo galuu barbaadde baasoorsii kee fudhadhu ta'e immigireeshinii lakiitiin hin gali. Qabshaa nama tokkotti hin uumini jedhanii poolisiin addaan galchanii. Ayyee gabaamumatti Sayid obboleessa koo gabaamumatti haasaa gabaabaa tokko si gaafannaan maallaquma wayii natti kennite hin qabdu jette miti ati. Ani wanta kanatti kennite hin qabdu maaliif rabbiin jala obboleessi keenya. Laa dhaggeeffadhu gaa gabaabseen dubbadhaan haasaan dhalatee bilis. In kakattaa ati maallaqa amma itti kennee jettu kanarratti kakachuu hin dandeessaa? Gaaffii si gaafadhuuf deebinaa deebisi gaa. Dhageessisi jecha kana buusuu jechuudha. Laa dhaggeeffadhu obboleetti gaaffiidha. Gaaffii si gaafadhuuf deebisi. Akkaawuntii naa ergita rakkoon qabu nan barbaada. Akkaawuntii sana nan barbaada. Ati rakkoon qabu. Akkaawuntii sana cufsiisuu dandeenya. Qabsiisuu dandeenya. Inni rakkoon qabu. Deemsaan itti goona. In kakattaa amma isa keenyaa. In kakattaa ati amma qabrii fuuldura kee jira. Maallaqa kana itti kennee irratti in kakattaa. Ayyee dhaabi bakka nan kakadhette miti kalas dhaabbadhu gaa in kakatta miti. Ayyee obboleessoo maallaqa kana irraan fuune ittiin kakatta haasaa gabaabaa. Rakkoon qabu hin kakadhaaf garuu ilaila waanuma tokko jechuudha. Yeroo maamila nama tokko wal amananii waliin deemu waan jiru waan nama haga ta'etti nama tokko amantee shaahida biratti goofeet illee ta'uu osoo qalma takkitti waasuma inatti kennitee nama biratti irratti kennitee eegaluun biratti kennee qabdi bara. Anillee waan sila ila osoo waan rabbillee arguuta jabta rabbii ta'isillee ta'u taate waan haga natti kennitedha. Ayyee oyigaa obboleessoo dubbii gabaabsuu bani in kakattaa obboleessoo. Rakkoon qabanii kakadhalee shin kakadhe. Ayyee dhaggeeffadhu gaa atis obboleessa gooti atis obboleettii gooti. Ani immoo malaayikaa miti rabbiin biraan ergamne namuma obboleessaafis obboleettiidhaafis dhaabadheetanii yoo danda'ame gorsa. Kabajaa qabaafis taasisiise malee anillee yoo ta'e. Ayyee kabajamii atis dhuftee suuraa kee maxxansee jennaan dhuftee Sayid Umar dhuftee deebisuu keetiif galatoomi obboleettii keenya dhuftee himachuu keetiif galatoomi. Egaa kakachiisee dhiisee mucaa kana na dhagaa haa tokko na dhagaa xumuroofanii na dhagaa Sayid Umar sirraan fuudhaa yaada xumuraa sirraan fuudhaa kan koonarraa dhaggeeffadhaa kaanis taraadhaan dhaggeeffataa ture. Sayid Umar yoo kakateesi obboleetti wanna argattu hin jiru. Akka waan kakateetti ilaali kana Sayid Umar waan jedhame hundaan akka waan kakateetti ilaali ani immoo dirqamaan ilma namaa tokko hin dogoggora waan ta'eef kakachiisuu hin danda'u hin fedhullee kakachiisu. Maaliif aandaanyaa miti fardimeetii miti rabbiif jecha loo jedha obboleettii kiyya atillee na dhagaagaa obboleettii kiyya atis immoo ilaa isin lamman keessa abbaa tokko sobaa jira baraala atis obboleettii gooti na dhagaagaa wala dhageenyu kaa narraa fixaa kaa sana booddee dubbattu obboleettii kiyya yoo kaasis sobaa jira qabadh tokko jedhe obboleessa kiyya yoo kaasis sobaa jira qabadhatillee isin lamman keessa abbaan tokko hin sobaa jira garuu immoo
akka qabriin akka waan nama kakachiisu garuu qabriin dukkanni qabrii borii akka fuuldura keenya jiru hundi keessan iyyuu yaadadhaati yaa obboleessa koo yoo haqa sarraa qabaatte hadhi biyya duniyaati bor akiraadha rabbii haqa koonni isa jedhe malee haqa namaannisu jedhe yaa obboleettii koo atis maqaan balleessin yaa obboleesso yoo sirra jiraate kafali hanganuman amma kana caala deemuu hin danda'u garuu waan tokko sirriitti himuu barbaada waan tokko sirriitti himuu fedha waan tokko eeyyama fudhachuun fedhaan eeyyama fudhachuun fedhaan eeyyamnan fudhadhu sagalee keessan lammanuu waraabeeraan bara atis hin beektaa isinis hin beekti sagalee keessan lammanuu waraabeen jira obboleesso yoo dingata anamma obboleetti keenya kana akkasuma maallaqa keenya nyaatamii deemin jedhuan xumureen jiraan isidha waliin nanaasaa ati xumurtee jetta si gaafadhe akka namatti hin beeku jetteetta yoo akkaawuntiin sun akkaawuntiin maallaqni irra gale qabame sin rakkisu an akkaawuntiin maan rakkisa deemaan akkaawuntii yoo ta'e abbaa namni isin itti kennite si beekaa akka irratti galchite si beekaan akkaawuntichi waan rakkisu hin jiru habiibi obboleetti obboleetti akkaawuntii sana natti ergiti kalas anaaf si naasomna yoo dhugumaan akkaawuntii ati irratti galchite qabaatte akkaawuntiin sun qabame si rakkisu ta'e isallee rakkisu ta'e kalas akkaawunticha qabamu maallaqa keetiin qabame ana waan nagalchuun qabu akkaawuntii kanatti erge isa animmoo nama irratti ergisiisa. Ayyee kalas bakka amma akkaawunticha naa kenne amma isa borii akkaawunticharraa akka maallaqni hin galle akka maallaqni birrii tokko irraa hin baane goonee sillee isallee agarsiifnee ragaa wajjiniin dhiyeessina miidiyaa irratti isiniin jedha galatoomaa ulfaadha obboleettii koo naada walii obboleessa koo nagaa ta'ee dhuftee gaafachuu keetiif suuraa keenan kaasaa obboleessoo suuraa keenan kaasaa. Ayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleewwan keenya kanarraa viidiyoo kanarraa waan hedduu barattu jedheen isinii qabadhee dhiyaadhee wallaahi rabbi nu haa qajeelchu malee nikaa malee keessan sanayyuu nikaa baatanii lamman jaraayyuu nikaatu waliin godhatin immoo deebi'anii Allahu alamsa kana sheekatu murteessaa rabbi nu haa qajeelchu isiniin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa laayik sheer gochuun dagatina yaada keessan jalatti naa barreessaa.